أما أزته موانيتين بين دلت بقونتا وكويتين جنة كركتنا نما قران دندن أما اسم برجل تمساني سرت هجة ميجر الله تجات جرا كيس سافن جلوجة شورا إيجا بوكي فتني لفكايتني برافي دنجو شورا كرا هجي كذي يرو دفتني تي مورتني كيس كايتو سو تكاسي جدي بيشاتي يشورا في الدجاجة تكيس شورا هدو تكامي آوجة شورا هدو تكا جري جنا ما فرانا من دوركو ni turan lina fakata wanti jikuni kalmat olille ni mi ole jechura geru kambule nyaachun garamiti rakkinaaf nama saaxila waan ta'eef garuu hanga guyyaa guutuu shaayii keessa fifatte isa kanatti fayyadamuu dandeettaa isiniin jedha obboloota koo naaf hana turaa ferraa kiyya hanga xumura akkaataa itti hojjetadhe isa kana qopheeffadhe nyaachuudhaaf asitti qopheessee shaayii kiyya danfisee qopheessee ciree ganamaati amma ganama subiidha hojii fixee dhufe amma taayitiin shaayii kiyya wajjin tokkichallee haa ta'u cabsadhe nyaadha jechuudha hanga hojii kiyya kan biraatti deemu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا سادو شو كم جرتو نجح يا كيساني جواتو الحمد لله رب العالمين أرز هذا مالك بتير في تجتون كيساني الأولى مرة وانا الدق بتير في تجرت ساعدون كيساني فيديو لايك سبسكرايب قولون شيري قولون وجنا دابتان أفير راكيني كيرو هندماتي Egaa nyaata qabadhee dhufee har'allee jechuudha nyaanni kiyya maal jedhama biskuutii jedhama beekan jedhee yaada biskuutiin bakka kamitti beekamaadha Itoophiyaa jechuudha biyya keenya magaalaa Finfinnee magaalaa irratti jechuudha kan gurguramanii kan ganama subii cireenya dhamu jechuudha number 1 kan jedhame kan yaamamu isa qala jechuudha namni yeroo hojiidhaaf deemu yeroo daddafee hojii isaa dhaqqabuudhaaf deemu kanneen akka firfirii kanneen akka fuulii eeggachuurra isa kanatti fayyadamee shaayitti fayyadamee deema jechuudha. Inni kunillee kan asitti an qopheessee jiru maal inni hojjettanii biskuutiidha jechuudha. Biskuutii bifa hojjedheen hanga xumura viidiyoo kana nafaana tuuraan affeerra sa'aadooti kan yeroo hundumaa nafaana tuuraa isin jenna laayikii sabskiraayib sheer godhaa. Okay yoo isin aarsee dislike godha homa saaduun itti fufti jechuudha huno isa kana jechuudha mee kaameeraa achi garagalcheetiin waan hojjetaa jiru kana guutuu isin agarsiise jechuudha garuu mee akkaataa itti bifa itti hojjedheen isin faana tura isin agarsiise jechuudha mee aslaala hedduu takka tola jechuudha hedduu takka ni mul'ata jedhee yaada keessi isaa sirriitti bilchaatee jira jechuudha amma kuni amma ganama subiidha ciree ganamaati akkasumas qimamochee mana madaami keessa jirtaniif illee dhaamsa kiyyaan dabarsa egaa kushiinaa keessatti maal hojjetan ciree kana nyaanna warri jettan jirtu jechuudha akkam gootanii nyaattan beektan isa kana zimma jettanii tuman gizee hojii keessaniif deemtan bukeeffattan xiqqishoo isii fudhattanii bukeeffatanii qadaadanii lafa keessan wayita fiidanii dhuftan mummurtanii tuman akka reefuu keessa kaa'aa jiruttan akka hojjetaa jiru naafaana tuuraan affeerraa kiyya isiniin jedha baay baay. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya jaallatamtoota kiyya egaa wantoota na barbaachisan meeshaalee koototaa fi koototii kiyya walitti raradhee jira jechuudha. Egaa kamtu wal duraa fi wal duubaan itti godhamanii agartanii biskuutii hojjechaa ture isin beeksiseen jira. Egaa hanga jalqabarraa qabee hanga xumuraatti nafaana turaa viidiyoo daawwadhaa isiniin jenna ilaalaa isiniin jedha akkaataa itti ofii kiyyaa hojjetadhe wanta kana jechuudha biskuutii kana akkaataa itti hojjetadhe garuu jechuudha dirqama meeshaaleen baay'een kun nu barbaachisu jechuudha. salphumatti ganama subii kaatanii kaameeraa bichaan dhabina kaameeraa fi baakingi paawudarii yoo danda'amaa ta'e jechuudha yoo dadhabamaa ta'e hoo duqeetii fi kaameeraa kana qofa qabaannan sukkara xiqqoo isii xuqura smoodii abba soodaa jedhaniin kana xiqqoo isii bishaan daafii zayitii of biraa hin dhabina isiniin jenna. Egaa salphumatti jaartilleen jaarsa isiitiif hojjettee ijoollee isiitiif hojjettee ganama subii ciree ganamaa salphumatti nyaachifatanii karaa hojii isaanii bobba'an jechuudha. Egaa gizee tokko kaa ciree ganama anqulaal firfiriin jira
firfirii garagaraatti jira. Kanaaf marqaa jira akka aadaa keenyatti marqallee ni hojjenna. Salphumatti mana ofii keessatti buskuutii sila alarraa binnu akkamitti hojjennaa isiniin jedha. Egaa dirqama aannanii anama asitti kan qopheeffadhee waa 3 waa hanga 5 egaa jechuudha. Aannanii dirqama nu barbaachisu garuu sukkara, soqidda, zayitii, duqeetii, kamiraan dirqama nu barbaachisa jechuudha. Bakka kamuu ni jira Itoophiyaa biyya keenya keessas ni jira. Ciree ganama ol kaatanii hojjettanii abbaa mana keessanii haa ta'u ijoollee keessanii haa ta'u keessumallee isin bira jiraattus nyaachiftanii geggeessuu dandeessan jechuudha. Egaa anilleen akkaataa ofii kiyyatti hojjedhee natti tolee isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Amma zayitiitti godhaa jira akka argaa jirtan sukkaratti godhee bishaan itti godhee amma zayitiitti godhaa jira jechuudha. Egaa waan wal duraa fi wal duuba itti godhu kana maqaadha isinitti hima ilaalaa isiniin jaa. Amma kamiraatti godhuufi kamiraan maal nuuf godha nuuf bokoessa. Yaani akka inni keessi isaa hoffaa ta'u nuuf taasisa. Keessi isaa yoo hoffaan taane yoo lixii ta'e nama nyaachisu jechuudha. Kanaaf nu gargaara waan ta'eef itti godhanne jechuudha. Hangi qiyaasa ani duqeetiin kiyyallee xiqqishoo bukeessoota maaliif ofii kiyyaa bichaaf inni hojjetaa jira waan ta'eef maatii hedduudhaaf hojjetaa hin jiru waan ta'eef xiqqoo as fudhadheetti fayyadamaa jira. Isin maankaadhaan fayyadamuu dandeettan. Ani immoo qiyaasatti waan beekuufiin jarjarutti jira laal. Amma fakkeenyaaf fiigee hojii hojjetuudhaaf jarjaraa jira. Daddafee hojjedhee ofirraa achi kaayadhee deemuudhaaf dirqamee jechuudha. Yeroo an deebi'utti yeroo an hojii kiyya xumuree as deebi'utti kunillee ni daakuu boqqollooti. Daakuun boqqolloo maaliif nu gargaara hoo jettanii akkuma isinitti hime daakuun boqqolloo kashkash yaani jajjabina wanta kanaatiif akka jajjabina waan kanaatiif nu gargaara jechuudha. Daakuun boqqolloo kuni dirqama miti garuu ani fedhii kootiin itti godhadhee jira kunoo amma yoo jiraate itti godhatta yoo jiraatu baate hoo itti dhiiftan. Kaameera ma irra hin dabarsina gizee kashkash jedhee nuuf haa jabaatee akka argitee magaalaa sanitti haa nuuf tolu haa nuuf mi'aawoo jettanii kaameeraa irraa xiqqeessaa. Akkasitti bareedaadha jechuudha. Kaameeraa irraa xiqqeessaa isiniin jedha. Egaa xiqqishoo nan qadaada. Amma isa kana xiqqishoo isitti dabaladhamaan takkaa jechuudha. Durallee itti godheen tureyyuu aannan haliibni doo baawudarii itti fayyadame jechuudhaan. Baawudariin bakka xaa'amni isaa yaani dhandhamni isaa na hameessuuf malee dirqama miti. Dirqama kana hundumaatti naquu hin qabnu jechuudha. Amma duqeetidha kan nu barbaachisan akkaanii. Amma duqeetii kiyyatti naqadhe jechuudha. Hanga muraasa hanga qiyaasa kiyyaa hanga na barbaachistu itti naqachuudhaaf deemaa jira jechuudha. Egaa itti naqadhee bukeessee walitti dachaana jechuudha. Amma itti naqachaa jira duqeetii kiyyaa nan bukeessaa isiniin jedha. Haana faana turaan affeerraa kiyyaa dafee hojjetaa jira kanaafi dhiifama irraa ta'a maaliif hojii hojjetaa jira. Hojiin kiyya yoo ture yoo bakka tokkotti yoo harreen cicu taate walumarra tattaa'eeti na eega jechuudha. Hojiin dafee na jalaa siqu. So kanaafuu ani sa'aaduun keessanii yeroodhaan viidiyoo qabattee dhufaa jirti jechuudha. Viidiyoo kiyya irratti immoo amma zayitiitti naqadhe. Kun amma zayitii akka naadan fuudhaaf zayitii kiyya qopheeffachaa jira jechuudha. Egaa bukoon kennallee hunoo bukaayee jira. Baasnee jirra jechuudha. Viidiyoo tolduraa duuban harkaa ta'ee yaa jarjaraan bukeessaa jiraan isiniif gala jedhee yaada. Jarjaraan qopheessaa jira jechuudha. Hunoo kan barbaadan akkamitti murtan bifa lamatti jira. Kan barbaadan billaadhaan akkatti murachuu dandeessu. Kan hin feenu lafa akkatti muruu akkanatti akka nu jala akkana ta'u hin feenu hoo jettanii akkam goota isinimu jirbii fittanii jirbii kirrii kan itti wayiin hodhatan sanii fittanii akka sinabool kan aramni hojjetan san jechuudha. Akkasitti akkam gootanii fiddaniiti isa kanaan garaacha keettanii adda kuttan jechuu adda kutama. Gizee biraatiif meeniin hojjedha yoo inni kuni tole jechuudha. Gizee biraatiif bifa sanillee ni hojjedha. Aynata lamatti jira jechuu barbaadeeti. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya nafaana turaan affeerraa ka'ooti isiniin jedha. Jabaadhaa jabeessaa isiniin jedha uummata kiyya qashtii.
ummata jaalala ummata barakaa jabaadha hanga ammaa nafaana turtanii baay'ee tokko galatuumaan isiniin jedha. Egaa warreen ganaa maatii isaa aduun ta'in maatii tahabeetti makamaa isiniin jenna daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Egaan kana fakkaata isiniin jenna jabaadha jabeessaa. Kanaafuu wallahi baay'ee tokko amma qopheeffadhee jira karaa xabbasuttiin deemadha. Lafa kaayadhe jechuun mummuree lafa kaayadhe jira. Roga isaa kan sila hin ta'u ture sila dumulmuli kura ta'uu qaba jechuudha. Sababni amma akkana godhee jira miti. Isin immoo tokko ayinaa feetanitti murachuu dandeettan jechuudha. Namni akkataatti beeka. Hunoo turtii sa'aatii tokko hangana ilaalee hanga hojii hojjedhee xumurutti sa'aatii tokko. Bakka salphumatti zayitii kiyyarra kaayee mummuree keessa kaayee jechuudha. Bakka dhumatee hallaqa. Kanaaf akkana isiniin jennaan sahanii kanarratti muruu deema abbaan feeta waan feeta irra muruu dandeettan jechuudha. Video kana kasilaa dura naa bu'u as bu'e jechuudha. Yaa rakkoon qabu isiniif gala warra hojii beekuuf ni gala jedhee yaada. Amshiroo maata karakkinni jiru isiniin jennaa. Egaa irraa goggoifadhee bishaan dhiqee ture bishaan irraa goggoifadhee akkasitti irra kaa'ee jechuudha. Hono bakka qorsi ganama subii jechuudha salphamatti jijjiirtanii jechuudha. Maatiin keessa yoo argiteen qorsi guyyaa hunda yoo kan argitee waan biraa nyaatan taate wayyoo harkatiyya barfurunan nagubee wallahi samooni kana yeroo viidiyoo hojjedhurraa bakka harka wagii kana ilaala keessatti akkasii wallahi samooni kana akkasiin jenna yaa amshiroo maamiti rakkoon qabu ni bayaan dabra wanni hundinuu jechuudha. Wani mummuree nu guggubee nu fiffixee gaaf tokko biddeenaaf gabbaani waan taaniif wayitti ni baanaaf rakkoon qabu isiniin jenna. Egaa waan ofii kiyyaanatti tolee akka gaariin natti tolte kunillee nama yeroo qadaaduudhaaf deemu qopheeffadhee xumuree ka'ee wayittee qadaaduudhaaf deemu san isinii fide jechuudha. Egaa ammoo zayitiin danfee jira itti naquudhaaf deemaa jirra. Yaa zayitiin keenya danfitee jirti jechuudha. Ilaalaa zayitiin keenya danfitee jirti. Hayyee zayitiin keenya danfaa jirti. Baay'ee zayitii bareeddoodha. Namatti tolti tokko tokkoon akka nama gubnetti keessa kenna jechuudha. Kan mummuree lafa kenna kana. Duraan jechuudha kun akkatti keessa kaayamee hin bilchaata garaachisaa hin bilchaataa jedha. Yaa gaafa itti baratte wanni tokko waan yeroo shakkitu san caalti jechuudha. Kanaaf magaalaa irraa bitatanii nyaaturra mana ofii keessatti akkatti godhatanii nyaachuudha. Salphamatti kun ola amma hojjedhee jira jechuudha lamma. Kaameeraa nama maaliif nu gargaare kaameeraa fi baakinkii baawudarii maaliif nu gargaare beektu kuno amma wayitii zayitii keessa buusu inni hin bukuka. Bukukiinsa hoffaa tahee keessi isaa bahu kana bakka nu fayyada jechuudha. Faayidaa qaban. Kanaaf amma inni kuni keessi isaa hoffataa jira jechuudha. Amma gubbaa isaa diimessuu magaalessuu magaala bunni inni ta'e irraa fuudha jechuudha. Hanga xumura isaa isinuun afaan jirtanii ilaala daawwadhaan affeerraa kiyya isiniin jedha qaqqaalawwan tiyya. Egaan urgaawaa kanallee habbaa soodaa itti godhe jechuudha keessaa gugurraachatu kanallee habbaa soodaa jedhaniin afaan arabiitiin xuquras muuda jennaan sila xuquras muuda akkas jennaan afaan bashaatti xuquras muudiin habusuuda gurraacha afaan oromooti habusuuda gurraacha afaan sadiin nuuni dubbatama jechuudha. Yaa namni beekni hin jiru jedhee yaada. Dhandhama nuuf mi'eessiti jechuun nuuf urgeessiti isillee waan itti makneef kanaaf nu fayyaddi jechuudha. Egaa kun bunni tahee jira bilchaatee jira xumuramuuf deemaa jira jechuudha. Waan afaan turtaniif jalqabarraa kaaftanii hanga amma ani saaduu shooti. Saaduun keessan waan barbaadan qabattee dhufuudhaaf qophiirra jirti jechuudha. Kanaaf isin immoo maal gootan laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhuudhaan
addunyaa waliin geettaniif jechuudha. Eshi akkas isiniin jenna. Yaa rabbi isin haa gargaaru, fayyaa isin haa kennu. Ani mootu isin eebbisa, isin faana haa jiraatu waaqni. Fayyaan, jaalalli, gammachuun, badhaadhinni isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya walitti dachaanii jirra jechuudha. Kaleessa waan biraa arra waan biraa change kan jedhamu san isaan hojjetaa jirra. Jabeessaa kaame nu faana tura. Hayyee nu faana tura jabeessaa isiniin jenna. Waa akka bareedu anatti tolee jira, isinitti illee ni tola jedhee abdiin qaba. Baay'een anatti tolee jira, isinis akka tolu abdiin qaba. Baay'ee gaariidha. Tolchaa jabeessaa. Hayyee hayyee bareedaadha. Wallahi baay'ee bareeda. Akkaan huma bunni ta'ee bahaa jira. Dafee keessaa hin guuru, ittuma gara gaggalcha jechuudha. Sababni maaliif nin shakkii godhadhe keessoon isaa addaan bahee sirriitti keessoon isaa kun sirriitti bokoke moo hin bokokne jechaaf jechuudha. Egaa waan afaan turtaniif galatoomaa. Nagaatti baay'ee.